Harka kamaltan kabajamtoota hordoftoota JMN irraa oduu galgala kanaaf qabannee dhiyaannee isinitti himaa oduu waliin ani Rubee Girmaati. Ministeerri muummee Federii Dr. Abiy Ahmed daawwannaa hojiitii fi Soomaaliyaa galan. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed guyyaa har'aa guraandhala 27 bara 2025 daawwannaa hojiitiif Soomaaliyaa Moqaadishoo kan galanii fi wayita Moqaadishoo buufata xiyyaaraa idil addunyaa Adan Addee gahanii pirezidaantii Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mohammediin simatamanii jiru. Ministeerri muummee Abiy daawwannaa isaanii kanaan pirezidaant Hassan Sheikh Mohammed waliin dhimmoota waloo biyyoota lamaanii irratti ni mari'atu jedhamee kan eegamuu fi daawwannaan kun kan taasifame waliigaltee Ankaaraa dhiyeenyaa gaggeessitoota biyyoota lamaan gidduu irra ga'ame hordofee yoo ta'u, kunis qaama tattaaffii bal'aa waliigaltichaa hojiirra oolchuudhaaf taasifamaa jiru ta'uu AFP maddeen wabeeffachuun gabaasee jira. Itoophiyaan jalqaba bara 2024 Somaalilaand waliin waliigaltee ulaa galaanaa mallatteessuu hordofee Soomaaliyaa waliin wal dhabdeerra kan turte yoo ta'u, pirezidaantiin Turkii Ankaaraatti gaggeessitoota biyyoota lamaan gidduu marii haala mijeessuun araara buusaniiru. Waliigaltee Ankaaraa hordofuun pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mohammed amajjii 11 bara 2025 gara Itoophiyaa kan imalan yoo ta'u, muummichi ministeeraa Abiy Ahmed waliin marii taasisuun walitti dhufeenya dippiloomaasii guutuu deebisuuf waliigaluunis ni yaadatama. Adwaa fi hidhi guddichi haaromsa Itoophiyaa injifannoo waloo Itoophiyaanotaati jedhame. Adwaa fi hidhi guddichi haaromsa Itoophiyaanonni waloon ta'uun kan milkeessan injifannoo bara baraati kan jedhan Ministeerri muummee bishaanii fi Inerjii Dr. Injinar Abtaamuu Ittafaanii hidhichi tokkummaa Itoophiyaanotaan yaadatama hin danda'amu injifachuun gochaan kan mirkaneesse seenaa jabduu dhalootaaf darbudha jedhanii jiru. Ashaaraa Itoophiyaanonni tumsa waloon xumuran ta'us kan dubbatanii fi injifannoon Adwaa Itoophiyaanonni qabsoo farra kolonummaa waloon gaggeessuun kan argame gurraachota addunyaa hundaaf seenaa boonsaa ta'eeras jedhanii jiru. Hidhi guddichi haaromsa Itoophiyaa fi injifannoon Adwaa wantoonni wal fakkeessan hedduu jiraachuu ibsuudhaan Adwaan seexaa gootummaa fi tokkummaa sabdaneessummaa Itoophiyaanotaan injifannoo mirkanaa'e ta'uu dubbachuun isaanii gabaafamee jira. Warshaan sukkaraa Kasam hojjettoota 1,000 ol hojiirraa gaggeessuu hordofee hojjettoonni yaadda'uu ibsan. Sababa kirkira lafaatiin kan miidhame warshaa sukkaraa Kasam ji'oota 3 itti aanan keessatti hojjettoota 1,000 ol hojiirraa kan gaggeessu beeksisuu hordofee hojjettoonni warshichaa yaaddoo guddaa keessa akka jiran Addis Istaandaarditti himan. Sababa kirkira lafaan naannoo Affaar mudateen muddee 28 bara 2025 iddoo isaanii gadhiisanii Awaash Arbaa kaampii Addis Raayii jedhamu keessa jiraachaa akka jiran kan himan hojjetaan warshichaa tokko haala kana keessa osoo jiru murteen kun darbuun sirrii miti jedhe. Dura ta'an gamtaa hojjettoota warshaa sukkaaraa Kasam obbo Geetahuun Arsichoo gama isaaniitiin filannoowwan biroo osoo jiru murtee kanarra ga'amuun akka isaan gaddisiise dubbataniiru. Yeroo ammaa kanas hojjetaan jeeqameeraa jedhan. Walga'iin jalqabaa BRICS Sheerpaar Biraazilaatti gaggeeffamaa ture xumurame. Jilli Itoophiyaa bulchaa baankii biyyaalessaa Maammoo Mihiratuun durfamu walga'icha irratti hirmaachuun kan yaadatamu yoo ta'u, pirezidaantiin Biraazil Luulaa da Silvaan biyyi isaanii tumsa fayyaa idil addunyaa bulchiinsa artifishaal inteleejensii ammaataa dinagdee addunyaa fi faayinaansiyaalii arkitekcharii fooyya'ee arkitekcharii faayinaansii jijjiirama qabeenya qilleensaa bu'a qabeessa tumsa giloobaalii kibbaa fi guddina dhaabbata cimaaf dursa kan kennitu ta'uu heeranii jiru. Miseensonni BRICS hariiroo sabdaneessa mootummaa gamtoomanii giddugala godhatee guddisuuf itti gaafatamummaa isaanii ba'achuu akka qaban kan yaadachiisanii fi walga'ichaan Itoophiyaan kutannoo hariiroo sabdaneessa nageenya waloo fi misooma waaraaf qabdu mirkaneessitee jirti. Itoophiyaan saaxilamummaa yaaddoo fayyaa hawaasaa idil addunyaa hir'isuudhaan hanqinaalee bu'uuraalee misoomaa furuudhaaf biyyoonni miseensa BRICS tattaaffii isaanii cimsanii akka itti fufanii gaafattee jirti.
Kana malees Itoophiyaan fooyya'insi bulchiinsaa idil addunyaa faayinaansiin jijjiiramaa qabeenya qilleensaa bulchiinsa artificial intelligence tumsa giloobaalii kibbaa fi guddina dhaabbatummaa BRICS fi xiyyeeffannoo kan kennitu ta'uun heeramee jira. Oduu ispoortiitti gaafa dabarru taphoonni Pirimeer Liigii Itoophiyaa marsaa lammaffaanii guyyaa har'aa eegale. Sagantaan Pirimeer Liigii Itoophiyaa marsaa lammaffaanii tapha har'a sa'aatii 9 irratti Hadiyyaa Hoosaayinaa fi magaalaan Hawaasaa taphatanii jiru. Hadiyyaan Hoosaayinaan taphoota 17 taphate keessaa qabxii 30 argachuudhaan sadarkaa lammaffaa yoo qabatu, magaalaan Hawaasaa ammoo qabxii 15 sadarkaa 17ffaa irratti argama. Taphichi dursaa liigichaa irraa akka hin fagaanne karoorfatanii dirree kan seenan taphattoota Hadiyyaa Hoosaayinaa fi zoonii Baalawaa irraa fagaachuudhaa fi injifannoo murteessaa galmeessuun kan irraa eegamu magaalaa Hawaasaa gidduutti falmii gaggeeffamu waan ta'eef xiyyeeffannoodhaan eegamaa jira. Sagantaan tapha marsaa 20ffaa kun itti fufuudhaan sa'aatii 12tti baankiin daldalaa Maqalee Saabaa Indaartaa waliin ni taphatu. Itoophiyaa madiin liigichaa qabxii 35 yoo dursu Hadiyyaa Hoosaayinaan qabxii 30, Qiddus Goorgis qabxii 29 sadarkaa lammaffaa fi sadaffaa qabatanii jiru. Magaalaan Adaamaa, Si'uul Shiree, magaalaan Hawaasaa fi Yuunivarsiitiin Addagiraat gareewwan zoonii Balawaa keessa jiran ta'uunis beekameera. Kan hordofaa turtan JMN irraa oduun galgala kanaaf qabanne dhiyaanne kana fakkaata. Yeroo gaariin waliin qabaataniif ulfaadhaa jechaa JMN irraa qophiilee afaan waliin turtii gaarii qabaadhaa. Nagaan bulaa.